I have a question here from namni muslima hin taane kan maqaan isaa Peter jedhamu gaafii takkanatti ergee of harkaa qaba. Dr. Zakir muuziqaan maaf hamaa akka ta'e naa ibsuu dandeessaa? The non-Muslim friend has the question that why is music namni musliman tahin muuziqaan maaliif hamtu yookiin haraam taatee jee gaafate. Kallattiin quraana keessatti muuziqaan hamtuudha jaamee wanni ibsamee jiru. Garuu karaa kallattiitiin alatti wanni ibsamee jira. Hadiithin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waa'ee muuziqaa fi meeshaalee muuziqaa irraa dubbatu ni jira. Wanni isaan hayyaman dibbee qofa, dibbeen halaali. Meeshaalee muuziqaa kuwwan biroo hin hayyaman. Sababni isaa yeroo hedduu meeshaa muuziqaa sammuu namaa jijjiiruun haala addaa keessa nama seensifti. Qur'aana yoo xinxaltan qur'aanni wallee ni morma. Suuraa shu'araa keessatti waa'ee warra wallee haasawa. Yeroo hedduu sirbaa fi muuziqaa yoo xinxaltan jechoonni achi keessatti fayyadaman hedduun wantoota dhugaarraa fagaatan. Sirba keessatti wayita namoonni jaalallee isaanii faarsan adaduma isaan nama san faarsaa deemanii dhugarraayis fagaachaa deeman. Kanaaf fiilmii Indiyaa keessatti dhiirri intalaan anji'a yookiin adde isaan siifida urjiin siifidaa jechaa sirba. I'll get for you the moon and get for you the star, which is not possible. Kun waan ta'uu danda'u miti. Haaluma wal fakkaatuun walleen Ingiliffaan pop and rock jedhamtus heddumminaan waan hiikaa qabaatee miti. Jechoonni tokko tokko kan hiikaa qaban keessa jiraachuu danda'an. Hundaafuu muuziqaan karaa qajeelaarraa nama jallisa. Meeshaalee muuziqaa wayita fayyadaman namoonni sammuun isaanii jijjiiramtee uffata asfirraa yaasanii shubbisanii jiran. Kun dhiibbaa muuziqaan qabu. Kanaafuu muuziqaan rabbiirraa si fageessa. Ergamaan Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dhoorkan. Dibbee yoo taate malee meeshaalee muuziqaa hin fayyadaminaa jedhan. Muuziqaan gara Rabbii nama dhiyeessuu dhiisee rabbiirraa nama fageessa. That is there. It takes a person away from Allah subhanahu wa ta'ala towards Allah subhanahu wa ta'ala. Obboleettiin maayikii kanarraa itti fufi. side please. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك حديث صحيح مسلم كيس ترجم توكو سقافتو برباد. أمة واحد. أمة مسلمة أمة توكو. دجين نساني توكو. وران نساني توكو. نجين نساني توكو. والأمانتان نساني توكو. يروم أما ستة ولدتك أمامنها سونو كانتي. أمة مسلمة أرتي وراني لبسمي. أجيفما كي أري أماجران. نتور حواس مسلمة هنتاني كيس جران نوف حديث نكون كم. We speak. The sister wants me to throw some light on the hadith. Obboleettiin hadiisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ummanni muslimaa ummata tokko jedhuratti ibsaa kan nuuf nagaafatte. Keessattuu bakka feetes jiraattu ummanni muslimaa ummata tokko yaada jedhu kana. Hadiisan birootis hedduutu jira. Ummanni muslimaa akka qaama tokkooti kan jedhutu jira. Yoo qaama keessaa inni tokko miidhame qaamni hafe hundi ni dhukkubsata. Kanaafuu haala kanaan wal qabatee hawaasuma feete keessa jiraattus UK, Ameerikaa yookiin Saudi Arabiyaa jiraattus ummanni muslimaa tokko. Qaamni hawaasa muslimaa iddoo tokko jiru yoo miidhame muslimni biroo hanga danda'ameen cinaa dhaabbachuu qaba. Rakkoo garaagaraa hedduutu jira. Fakkeenyaaf hawaasni muslimaa bakka wayii jiraatu yoo hiyyummaa qabaate yookiin waan nyaatu dhabee yoo rakkate hawaasni muslimaa bakka biraa jiraatu ummata kanaaf zakaas ta'ee sadaqaa kennuun gargaaruun barbaachisaadha. Haala kanaan hawaasa muslimaa kutaa addunyaa biraa keessa jiran deeggaruun ni danda'ama. Amma garuu haala addaa keessa jirra. Hawaasni muslimaa naannoo garee keessa jiru miidhamaa jira. Kanaafuu humna qabnu hundaan cinaa dhaabbachuun dirqama keenya. Akkuma nabiyyiin keenya jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedhanitti hammeenya tokko yoo gartan harka keessaniin dhaabsisuun akkan gaariidha. Yoo harka keessaniin dhaabsisuu hin dandeenye arraba keessaniin dhaabsisaa. Yoo arrabaan dhaabsisuu dadhabdan qalbii teessan keessatti jibbaa. Qalbiin jibbuun irra xiqqoo waan godhuu dandeessaniitii jedhan. Kanaafuu hammeenya tokko yoo gartan dandeenyaan harkaan itti kutaa deebisaa. Yoo harkaan dhaabsisuu hin dandeenye arrabaan jibbaadha. Sanis yoo dadhabdan qalbiin jibbaa. Wanni xiqqoon godhuu dandeenyu qalbiin jibbuudha. Fakkeenyaaf saamicha raawwatamaa jiru yoo gartan yoo rabbii humna isiniif kenne waan san dhaabsisaa. Yoo hattuun sun humnaan kan isin caaltu taate yookiin isin nama muraasa taatanii isaan ammoo kudha wayii ta'an yoo xiqqaate arrabaan dhaabsisuu yaala. Yaa boodhiisi hin hatiin ja'an yoo sanillee dadhabdan yoo xiqqaate qalbii teessan keessatti jibbaa. Humna qabnu irratti hundooyinee waan nurraa eegamu raawwachuu qabna. Arra haala addaa keessa jirra. Keessattuu eega balaa fulbana 911 as haali jiru adda. Akkuma beekamoonni fulbana 911 raawwatame dogongora. Rabbi ifatti suuraa Al-Maa'idaa suuraa 5ffaa ayaa 32 irratti namni lubbuu takka tan lubbuu biraa hin baasin baase yookiin lubbuu fasaada dachirratti hin babal'isin baase akka waan ilma namaa hunda fixeetti ilaalama. Namni lubbuu takka jiraachisees akka nama hunda jiraachiseetii ja'a. Kanaafuu lubbuu nama nagayaa baasuun haraame. Fulbana 911 maaltu mudate? Namoota nagayaa 3,000 yookiin 5,000 oltu ajjeefame. Gochi kun balaaleffatamuu qaba. Eenyutu badii tan raawwate? Ani hin beeku. Miidiyaan abaluu faaja'a. Ani hin beeku. Abbaan fedhes dalagu dogongora. Wanni Londanitti adoolessa 7 mudatee lubbuu namoota nagayaa 50 ol galaafates akkasuma. Kunis balaaleffatamuu qaba. Abbaan fedhes dalagu dogongora. Garuu wanni hubatuu qabnu akka carraa ta'ee musliimoonni hawaasa musliman ta'een keessa jiraatan dhimmi kun akka waan badii islaamaa ta'etti fudhatanii dhiifama gaafachuudhaaf humnaa oliif dararan.
Ameerikaatti UK'tti hawaasni musliimaa walitti qabamanii gocha fulbana 9/11 balaaleffatanii jiran sirrii godhan humaa rakkoon qabu waan adoleessa torba Landan keessatti mudatees balaaleffatanii jiran anillee nin balaaleffadha haa ta'u malee arrabuma dubbanne saniin ummata kumaantamaan lakkaa'amu kan Afgaanistaanitti ajjeefamaa jiranis balaaleffachuu qabna akkasuma namoota kumaantamaan lakkaa'aman kan Iraaqitti ajjeefamaa jiranis balaaleffachuu qabna Filistiinitti guyya guyyaan maaltu mudataa jira musliimoonni ajjeefamaa jiran Boosniyaatti maaltu mudate sanis balaaleffachuu qabna maaliif ta duraa qofarratti dhaabna akka carraa ta'ee musliimoonni walitti qabamanii gocha jalqabaa qofa balaaleffachuu isaanii gaazexaarratti dubbiseetiin jira maaliif dogongora wal fakkaataadha musliimni yoo nama nagaya ajjeese balaaleffatamuu qaba haaluma wal fakkaatu namni musliiman tahin muslima yoo ajjeeses balaaleffatamuu qaba garuu ogummaan yookiin hikmaan dalaguu qabna yoo dubbachuun keessan rakkoo hafidu ta'e dhiisaa hin dubbatina garuu akka daa'itti rakkoo isin ragahaa jirtu tana ofirraa deebisuun isaanumatti deebisuu danda'uu qabdan kanaafuu wanni beekuu qabnu waan dogongora ta'e balaaleffachuudha yeroo hedduu gara Ameerikaa Kanadaa UK maleetiin jira mata duree islaamaa fi shororkeessummaa jedhutti haasawa hedduun taasise haasawaan godheen wanni nu hubachiise maqaan waliifaan laalama namuma tokkoof dalagaa takka irratti kan namuusaati fakkeenyaaf Indiyaatti waggaa 60 fi 70 dura wayitee Ingiliz Indiyaa bulchaa turteetti lammiileen Indiyaa hedduun kunneen bilisummaa biyya tanaatiif qabsaa'antu jira namoonni bilisummaaf qabsaa'an kunneen mootummaa Ingiliziin shororkeessitoota jaamanii yaamaman garuu nuti lammiileen Indiyaa falmattoota haqaa jennee isaan yaamna namuma tokko dalagaanis takkittuma garuu maqaa garagaraa lama ilaalcha warra Ingiliziin walii galtanii Ingiliz mirga Indiyaa gabroonfachuu ni qabdi yoo jettan namoota kanneen shororkeessitoota jettanii yaamuu qabdan garuu ilaalcha lammiilee Indiyaatiin yoo walii galtan Ingilizoonni gara Indiyaa wanni dhufaniif daldalaa fi malee nu saamuu fi miti yoo jettan ta'e namoota kanniin qabsaa'ota jechuu qabdan namoota kanniin sabboontota jettanii yaamuu qabdan namuma tokko dalagaanis takkittuma garuu maqaa garagaraa lama kanaafuu nama tokkoof maqaa kan nun dura namni sun maaliif qabsaawaa jira kan jedhu adda baafachuu qabdan seenaa warraaqsa Ameerikaa wayita ilaaltan jaarraa 18ffaa keessa bara 1775tti Ameerikaanonni bilisummaa argatan warra Ingiliziitu isaan gabroomsaa ture yeroo sanitti namoonni shororkeessitoota tokkoffaa jedhamuun beekaman Beenjaamiin Farankiliinii fi Joorji Waashingitan fa'aadha akka mootummaa Ingilizitti Joorji Waashingitan shororkeessaa adda duree jedhamuun beekama boodarratti ammoo namichi shororkeessaa adda duree jedhamee yaamamu kun pirezidaantii Ameerikaa ta'e yaadame akka mootummaa Ingilizitti shororkeessaa adda duree jedhamee hayyaamamaa tureetu pirezidaantii Ameerikaa ta'e namni kun yookiin Joorji Waashingitan Joorji Bush dabalatee pirezidaantota isa duubaan dhufan hundaaf abbaa kiristaanaati kanaafuu wanni amma argaa jiru namni aangoora jiru tokko yoo waajee dubbiin isaanii fudhatamti mootummaa apartaayidii Afrikaa kibbaa fakkeenya fudhachuu dandeenya Neelsan Maandeellaa waggaa 25 fedhan shororkeessaa adda duree jedhanii isa yaaman eega mootummaan apartaayid aangoo irraa buufameen booda Afrikaan kibbaa haareetti dhalatte Neelsan Maandeellaan pirezidaantii ta'e waggoota muraasa booda badhaasa nagayaa kan Noobel badhaafame yaadame namichi shororkeessaa adda duree jedhamuun yaamame dalaguma shororkeessaa jedhamee itti yaamame saniin badhaasa Noobeelii kan nagayaa badhaafame duraan hamaa turee boodarratti nama gaarii ta'eetii miti dalaguma wal fakkaattuu tan shororkeessaa jedhamee itti yaamamaa ture sanumaan badhaafame sanuu badhaasa Noobeelii nagayaa wanni hubachuu dandeenye namni aangoora jiru tokko yoo waa dubbate dubbiinsaa akka dubbii amantiitti fudhatamti garuu dubbiin akkasii miti kanaafuu wanni godhuu qabnu gara dhugaa bu'uuraa deemuudha obbolee akka muslimaatti nuti dhugaaf dubbachuu qabna yoo rabbii humna siif kenne harka keetiin dhaabsisi arraba keetiinis dalagi wanni irra xiqqaan dalaguu dandeessu qalbii keessatti jibbuudha ummaa kanaafis du'aa godhi deebisaa siif kana jeetiin abdadha and pray for the ummah. Hope that answers the question.